Gargaarsa uummata keenya wallootti foolu adoolessa 20 galma barkumee hundi keessaa affeeramtaniiru. Atoo Yaaredoo. Ani gaafa sana natti hin tolu. Maaliif? Galma barkumeen dhaqaa koonsartii wallo. Ayyee egaa hundi keessanuu dirqama lammummaa habaanu isiniin jenna. Dimtee miti sila uummanni keenya hin dhagaa. Uummanni keenya wal gargaaru jaalata. Kan biraamu. Hunduu kottaa koonsartii wallo galma barkumee raasaa galiin achirra argamu immoo saba rakkina baasa. Oromiyaan balloo. Hin hafin malee koonsartii wallo bakki isaas kunoo naa hubadhume boolee finfinnee galma barkumee. Kan nu kaastee diina ofirraa dhorkitu. Lollaa mo'uu malee kan mo'amuun beenne sanyii wawwarqitu. Koota warra baaboo jajjabeewwan baatee qaxaleewwan ituu. Warra alaalatti diina ciistee ofirraa kunoo alaala dhorkitu. Kan hafin malee Oromiyaan martuu koonsartii ijoollee sanyii wawwarqitu. Kaleessaaf dheengaddaa baroota darberraa bu'aa tokkichummaa hunda isaa garreerraa kan qe'ee keessanii diinni sin buqqiftee qe'ee keessanirraa humani batina nutu siniif jirraa. Oromiyaan balloo. Hin hafin malee koonsartii walloo macaa fi tuulamni Booranaa Baarentuu ilmaan afran qalloo sabni keenya guddaa dachiin keenyas balloo hin hafinaa kota koonsartii deeggarsa tumsa ijoollee walloo. Eega guyyaa xiiqii gaafa kulkaa eenyu danda'ee wal dagatee hafa dubartii ulfaaf ulmaatu jaarsi dhibamee tattaafatee dhufa koonsartii deeggarsa walloo.